dalagii waggaa 11 abbaan koo fi haati koo na kaadanii jettee obboleettiin keenya piroofaayilii irratti argitan kun dalagii waggaa 11 biyyoota ambaarra waggaa 11 dafqirii waggaa 11 shanti beetii arabaa miiccite haatiif abbaan kaadanii jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyoo. Egaa baankota adda addaa fayyadamuun miidhaan samaayinii faayidaan samaayinii obboleettii keenya kanarraatii waa barattu. Akkasumas immoo warroonni haati kiyyanan kaaddu abbaan kiyyanan kaaddu abbaan manaan kiyyanan kaaddu maaliin kiyyanan kaaddu si kaadaa beekti. Argaa jirra si kaada. Wanni fidduu hin jiru jechuudha. Obboleetti mucayyoon kuni mucaa hangafaati. Bara 2002 isheen gara Beerut deebitee haga bara 2003tti dalagdee bara 2003 immoo Itoophiyaatti deebitee lafa bittee lafa mana xiqqoo wajjin bittee abbaa isheetti kennitee baate lafa sana maqaa abbaa isheetiin bittee akkasuma immoo akkaawuntii buukii maqaa abbaa isheetiin bantee maallaqa lafa bittee raafee sanallee maqaa abbaa isheetiin keessee deebitee gara Beerut deebitee jechuudha. Gara Beerut yeroo deemtu manni isheen deemte sun hin taanee fi baddee alarra waggaa 8 dalagdee jechuudha. Akka jettutti gaa birrii doolaara 700 dalagaa turte jechuudha. Mana lama dalagdi, mana tokko 300 dalagdi, mana tokko immoo 400 dalagdi jechuudha. Waggaa 8 guutuu maqaa abbaa ishee irratti ergaa turte jechuudha. Waggaa 8 guutuu abbaan ishee mana ittiin ijaaraa ture jechuudha. Waggaa 8 booda abbaan ishee maal jedhaa? Ani fi haati kee walii hin galle deebi'uu qabda gara biyyaatti. Mana keenya irraa fudhachuu qabda, qabeenya keenya irraa fudhachuu qabda jedhanii jechuudha. Isheenis mana kootti gala jettee kaargoo godhattee mi'oota adda addaa bitattee kaargoo godhattee maqaa namaatiin kaargoo eega guutee booda poolisiitiin of qabsiistee gara Itoophiyaa galti jechuudha. Gara Itoophiyaa yeroo galtu garuu kan ishee eeggate abbaa manaadha jechuudha. Abbaa manaa qopheessee eegee abbaan ishee kuni heerumuu qabda, umuriin sirra deemtee jirti, quxusoonni kee heerumanii jiru jedhee abbaan ishee kun humnumaanii nama isheen hin barbaanne wayimoo nama isheen yaaddee hin beekne tokko daggasanii ishee heerumsiisuu jechuudha. Diggisiisanallee akka isheef daggasamellee uma tokko hin beektu wanna tokko wanni hin beeku hin jiru jette kan daggasames maallaqa isheetiin deggisii akkan jirre go'anii daggasan jette. Daggasanii nama sanatti humnumaan intinaana jedhanii anis immoo maatii kiyya ijaan kabajuuf ijaan jaalladhuuf jedhee kan wanna maatiin koo naaf fide sana fudhadhee nama kana wajjin bultoo dhaabbannee jette. Bultoo yeroo dhaabbanne garuu bultoo dhaabbannee ji'oota 2-3 booda ani garaatti na hafe. Garaatti na hafuusaa yeroo beeku inni bahee badee. Bahee yeroo badu torbee tokko obboleettii koo bira torbee tokko obboleessa koo bira dhuman jedhu guyyaan da'umsi kiyya geenya maatii kiyyatti galee. Maatii kiyyatti galee garuu fuula gaariitiin nan simanne. Obboloonni koollee fuula gaariitiin nan simanne. Kaleessa biyya ambaa keessa taa'ee obboloota koo gargaaraan ture. Kaleessa biyya ambaa keessa taa'ee obboloota koo barsiisaan ture. Quxusoota koo barsiisaan ture. Mana sanaaf anatu hangafaa. Abbaan kiyyaa amma lafa mana na kaade kuni kasala gurgura ture. Kasala gurgureetu inni nu bushaa ture. Garuu amma gizee firdi beetii irratti wal kasasanii maal jedhe farda koo gurguree, horii koo gurguree, harroota koo gurguree kan inni ani ijaaree jedhe. Garuu isheen maal jette kasala gurgura jette. Fardin jiru, harroota hin qabnu, homaa tokko hin qabnu, kasala gurgurree jiraannaa jette. Wanni kana gurguree kana ijaarradhee isa jechisiisu tokkoyyuu hin jiru jette. Abbaa gadaa irratti kasastee jirti. Haatillee kakachuu diddee, obboloonni kakachuu didanii, abbaan illee kakachuu didee gizee qaxaroo hin badu jechuudha. Abbaan gadaa firdi beetiitti dabarseefi jechuudha. Firdi beetiitti immoo yeroo dabarsuu fi firdi beetiinis abbaan gadaanis iddoo firdi beetiitti hin dabarsiin dura isteetimentii gaafatanii jechuudha. Isteetimentii maal jechuudha? Dookumentii keessan isin maallaqatti gashaa turtan jechuudha. Waraqaatti maallaqa gashaa turtanii yeroo isin maallaqa gara Itoophiyaatti dabarsitanii waraqaa tokko kan kennamu jira, qareemmoo kanafu jira jechuudha. Kan kennamu jira, kanafu jira jechuudha. Egaa waraqoota kanaa yogguu gaafatamtu waraqaa waggaa 8 waggaa 11 jechuudha. Walumaa galatti waraqaa waggaa 11 yeroo gaafatamtu miiliyoona 1.5 bichaa bahee jechuudha. Maaliif isheen higga waxxee ijaa taatee fi baankota adda addaa fayyadamti jechuudha. Namoota adda addaatti kennattee ergatti jechuudha. Maaliif namni higga waxxii ta'ee maallaqa karaa baankii deemee gashuu hin danda'u. Maaliif iqaamaa barbaachisaaf maallaqa namni gashuu jechuudha. Kanaaf isheen gashuu ijaa hin dandeenyeef namootatti kennattee fa'aa ture kan gashaa turte jechuudha. Inni irratti inni herreegame Oromiyaan Nigdi Baankii, Awaash Baankii, baankota adda addaa irratti inni ergite hundumtu hin baane isteetimentiin jechuudha. Maaliif waggoota dheeraadhaan waggoota dheeraa ijaa turanii fi badanii jiru naan jedhanii waraqaan badee jira jedhanii. Kan Nigdi Baankii bicha miiliyoona 1.5 bichaatu bahe. Amma abbaan gadaa maal murteessee fi miiliyoona 1.5 sana furadhuutii
Gaafa abbaan kee immoo lubbuun darbitee lafa mana kana maal obboloota kee wajjin qixxeetti hirmaatta akka alatti akka nama tokkotti jechuudha akka obboloota kee qixxee hirmaatta. Sababni isaas manni kan gammatame miiliyoona afuriiti. Miiliyoona afur manni sun kan herreegame jechuudha. Garuu kan isteetimentii isheen qabdu waraqaan isheen qabdu miiliyoona 1.5 qofa. Kanaaf maal murteessi abbaan gadaa miiliyoona 1.5 kana kenniifi haadha daa'imaati. Ilmoo qabdi. Ilmoo keetti. Ilmoo kee hangafaati. Yoo miiliyoona 1.5 kana immoo kennuufii baattee kottu kakadhu jedhani. Abbaan kakachuu didee, obboloonni kakachuu didanii, haati kakachuu didee gizee qaxaroo hin badu. Abbaan gadaa qaxaroo kennee yeroo dadhabu maal godhee firdi beetitti dabarse jechuudha. Waggaa 7 guutuu haadha isheef abbaa ishee firdi beetitti naanna'aa jiru jechuudha. Dafqasheef jechuudha. Gizee maallaqa ergitan waraqaa qabadha. Waraqaan gabaa gurraacha baay'ee faayidaa isinii hin qabu. Sababni isaas nama maallaqa sina sira'aatu, nama maallaqa sinii gashaa ture sanatu isteetimentii Itoophiyaa isinii baasuu qaba. Isin maqaa keessaniin daayirektii karaa baankii fayyadamaa jirtu yoo ta'e isteetimentiin waggaa 10 irraas 20 irraas hin ba'a. Ishee kan waggaa 11tu ba'ee jechuudha. Hin ba'an. Garuu isin karaa gabaa gurraachaa fayyadamaa jirtu yoo ta'e nama akkaawuntii keessan sanarratti akkaawuntii isin jettan sanarratti gashaa turetu baasuu danda'a malee isin baasuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf karaa baankota adda addaa yeroo maallaqa geessitanii of eeggannoo godhaa. Maaliifi namni harka bitaaf harka mirgaayyuu amanuu dadhabee jira jechuudha. Luktiif luktuu walitti bu'a. Amma yeroo ammaa kana obboleettiin obboleessa kasastii, obboleessi obboleettii kasasaa, haatiif abbaan ilmoon walitti deddeebi'aa jiru jechuudha. Inni argine mucaa haadha isaa kukkutee ajjeesee mana keessatti gatee deeme sana. Yeroo ammaa kana yeroon badee jira jechuudha. Ilmoon koo naaf taati, haati koo naaf taati, abbaan koo naaf ta'a hafee jira. Namni maallaqa yoo qabaatte eenyumtu si wajjin jiraata jechuudha. Gaafa qabdu eenyumtu si kabaja jechuudha. Gaafa abdeemu namni garagalee si ilaalu. Gaafa dhabde gaafa harka keerra hin jirre namni garagalee si ilaalu tokkollee hin jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirtu mucaa haadha isaa kukkutee ajjeesee mana keessatti itti cufee deemu. Safuu isgoo jennee jirra. Yeroo ammaa kana eenyumayyuu amantanii maallaqa keessan ergina. Abbaa kootii naakaa hin jiru habiibti. Haadha kootii naa keessi hin jiru. Obboloota kootii naakaa hin jiru. Ijoolleen hedduu abbaatiin, obboleessaan, obboleettiitiin, haadhaatiin, abbaan manaa koo ormada. Jaalallee yoo ta'e illee ormada. Hogguus nyaatellee jechuudha. Dhiigni keessan koo sin deebi'ee sin nyaachaa jira. Mucaa kana koo mucaan ishee immoo akka tasaa ta'ee gaafa abbaan ishee halkan keessa sa'aatii 4tti ka'inarraa bahi jedhee bineensatti gadi darbatu sana mucaan kun gaggabdoo godhatee haga ammaallee mucaa ishee wajjin tasa qaayyate jechuudha. Mucaan isheellee dhibamaadha jechuudha. Dhibeerra buusan jechuudha. Halkan sa'aatii 4tti bakka hin ciisutti ka'inarraa bahi mana koo keessaatiin naan jee gadi baasee na darbate. Ciqicciki keenya dhaga'anii ollaan fuudhanii na gashanii. Ollaa sanayyuu akkamitti ishee gashitu jee woollolee ollaa wajjin walitti. Ji'a 2 ollaan na kaa'anii jette. Ji'a 2 sana garuu ollaan xalaata isaa wajjin jette. Akkamitti xalaata koo ofitti gashitu jee. Akkamitti abbaan ilmoo isaa xalaata kooti jee. Kaleessa kasala gurguree of jiraachisaa kan ture kana mana maal fakkaatu dhagaatiin ijaartee itti gashitee shinti beetii namaa miicitee biyya beeruuti immoo biyya siqaayii sana keessa turtee biyya siqaayii sana keessa dalagdee biyyi nuti gaarummaan hin jiru garuu biyyillee xiqqoo garaagarummaa qaba jechuu kiyya malee biyyi hundumtuu biyyuma ormaati. Gin siqaayii hamma kana keessa darbitee dalagdee gashitee mana ijaartee mana maal fakkaatu mana miiliyoona 4 yoo jedhamu miiliyoona 4 yoo shalagamu yaadame sammuu keessanitti mana akkamiiti jettanii yaaddu. Mana akkamiiti jettanii yaaddu. Manni miiliyoona 4 shalagamu. Dadhabbii ishee waggaa 11 jechuudha. Waggaa 7 guutuu furdi beetitti naannessaa jira abbaan. Ilmoo ashii jechuudha. Kan kee miti jedhee. Ani farda kiyyaa, horii kiyyaa, sangaa kiyyaa, qotiyyoo xiyyatti gurguree ijaare. Qotiyyoo yoo hin qabnu ittiin talle. Kan jiraannu kasala gurgureetu jette. Odoo qotiyyoo qabumaa kasala gurgura. Odoo farda qabumaa kasala gurgura. Otoo sa'aaltii qabumaa kasala gurgura. Argitanii yeroo ammaa kana namni eenyumaafuu hin ciisu. Yeroo maallaqa gashitan immoo adaraa keessan piliis isteetimentii qabadha.
Isteetimentii kaadda, waraqaa kaadda. Weemmoo nama qaamii ta'e, nama dhaabbataa ta'e irratti jedhaati maallaqa keessan gashuu jammara. Nama dhaabbataa ta'e. Achi yoo dabale jiran achi hin fiigina, as dabale yoo jiran achi hin fiigina. Maaliif gaafa rakkoon tokko uumame waraqaan baafadda yoo jette walitti hin dhufu. Namni tole jedhee waraqaa sii baasisullee nama keessi isaa qulqulluu ta'e jechuudha. Anamma maallaqa sii dabarsaa ture gaafa beeksisa kee hojii walitti buutee isteetimentii barbaadde sii baasuu dhiisuu nan danda'a. Baankii deemee